gurbaan qaxaleen keessan isa kanaadha fuulan as bahee jira. Gurbaa qaxalee akkam jirtu hordoftoota gurbaa qaxaleen keessan yeroo dheeraadhaaf sagalee isaa qofa kan dhaggeeffataa turtan guyyaadha dhaabbata qaamaan miidhamoo ta'an keessatti argamuudhaan hordoftoota 700 horachuun isa sababeeffachuudhaan qaama miidhamoo namoota ta'an waliin dabarsuudhaaf hadda asitti argamnee jirra. Kanaafuu hanga xumuratti hojiilee nu dalagnuu fi wantoota nu dalagnu nu daawwadhaa nu waliin turaa isiniin jechuu barbaada. Egaa hordoftoota gurbaan qaxaleen keessan guyyaadhaa hordoftoota 700 horachuudhaan sababeeffachuudhaan guyyaadhaa gammachuu kana warroota qaamaan miidhamoo ta'an kan dhaabbanni kennaa for kids with disability qarqaaru isaan bira deemnee gammachuu kennaadhaa kan waliin qooddannu ta'a. Gammachuu kana isinillee nu faana qooddadhaa hamma xumuraa nu faana bu'aa isiniin jenna. Let's go. እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ kallattiimaan karaa keekii keenya sirreessuu fi muruutti deemnaa jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan keekii kennallee murree jirra. Amma wanti aanu maalini keekii kana fuunee warroota na duubatti argitan kanaaf isaaniif gammachuu kenna kan waliin qooddannu ta'a. እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ። እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቆጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብህ ክፉኛ ብትሆን Egaa hordoftoota gurbaa qaxalee dhaabbanni kennaa for kids chaalenjii guyyoota 10 eegaluu isaa sababeeffachuudhaan akka argaa jirtan guyyaadhaa gammachuu kennaa isaanii waliin qooddannee jirra. Namoonni biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundumti keessanuu chaalenjii guyyoota 10 kana keessatti isin hundumtuu affeeramtanii jirtu. Kottaatii waan kennaa for kids with disability hojjetuu fi wantoota namoota isaan qarqaaru dhufnee haa ilaallu, haa daawwannu, akkasumas hubannoo garaagaraa haa fudhannu isiniin jechuu barbaada. Chaalenjiin kun guyyoota 10 waan turuuf kottaa daawwadhaa.